Ashama argafuunii hordoftoota fi jaalatamtoota arganneetuuf kan taatan hundi keessanuu hordoftoonni kiyyaa bakka jirtan hundumattuu nageenyi fi jaalalli isiniif haa baay'atu jecha akkuma beektan har'a immoo viidiyoo addaatiin nama addaatiin gaafilee addaatiin walitti deebineerra anaa dhufu isiniin jedheera daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaala kiyyaa bakka jirtan hundatti nageenyi isiniif haa baay'atu. Kanaaf arganneetu bi like share subscribe gochuu akka hin raaffanne har'ammoo keessummaan kiyyaa yookiin immoo kan gaafiidhaaf kaadhimamee asitti dhiyaate akkuma beektan eenyu akka ta'e isinillee ni beektu. Kanaafeef immoo abbichumti ofaa beeksisuu saniin booda ani isinitti deebi'aa amma kara isaatitti isin dabarseera obsaan nu faana turaa jecha. Okay, galatoomii jecha asitti naaf yeroo keessatti gammachuu guddoo sanatti dhagama. Akkam jirtan nagaa qabdanii miti baga jiraatanii isin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota Kush 5 show hordoftoota argannee tuubii fi raayil tuubii baga nagaa taatanii baga jiraatan isin jedha. Nama hedduutu nan beekne natti fakkaate. Kanaaf asumaan of beeksisuun narraa eegama na fakkaate. Yeroo baay'ee maqaan kiyya namoonni hedduun kana beekaniin tulluudha. Maqaan channel kiyyaa immoo Kush 5 show. Maqaan biraa immoo Muhammad jedhama maqaan kiyya jechuudha. Originaalii power kiyya naan beekanii. Kanaaf tulluu jechuun immoo namootuma tokko fi haala hojii irratti kanatti baasanii. Innis guyyaa biraa yoo akka carraadhaaf feertimoo seenaa isaa asumaan daawwattoota keessa guyyaa biraan ni hima. Tole baga nagaan dhufee deemsi jedha. Baga nagaan na dhufteecha anillee anaa dhufu siin jedheera. Kanaaf hordoftoonni arganneetuu fi nu faana tura jecha akkuma beektan Raahil maal qabattee hojjettan maalan isinitti maree isinuu ana caala beektu waan ta'eef ibsa maal barbaachisaa akkuma beektan mammaaksotaa fi gaafilee adda addaa wantoota kana fakkaatan akka chaanaalli kiyya qabatee barumsa fi yaadannoolee yeroo durii yookiin immoo duubatti deebinee akka wantoota afaan oromoo yookiin immoo mammaaksatee yaadannuu fi seenaa namoota jajjaboo akka itti deebinee seeraan dubbisnuu fi aarii yookiin immoo xiiqidhaan xiiqeeffannee akka dubbisnu akka nu godhuuf Raahil yookiin immoo arganneetuu fi gaafii akkanaa kana isinii dhiyeessaa jirti. Kanaaf amma Kush 5 show yookiin tulluu yookiin Muhammad maqaa sadii qaba. Akkuma beektan diraamaa dalaguudhaan beekamaa baay'ee nama kofalchiisuu fi baay'ee amala gaarii yookiin immoo amala nama gargaaruutillee ni qaba. Kanaaf asumaanis baay'ee galateeffachaa isa bichaa soduun ta'in namoonni baay'een ni jiru nama gargaaruudhaan yookiin immoo amala gaariidhaan kan na faana turan isaanillee asumaan galateeffannaa. Asumaan kara gaafii kiyyaatti tan deema gaafii kiyyaa fi wantoota nan isin dhiyeessuuf obsaan na faana turaa jecha gaafiin kiyya akkuma beekamu itti fufee jira. Kanaaf tulluu yookiin Muhammad gaafiin si gaafadhu tokkoffaa mammaaksaa ittaanee gaafii biraati mammaaksa kiyyees mammaaksa naannootti yookiin immoo mammaaksa nama ajaa'ibudha kun immoo sirma anumallee na ajaa'iba baay'ee natti tolas mammaaksi kuni dhaggeeffadhu obsaan na caqasechaa kara gaafii kiyyaatti deemaa. Dhiqimtee kan manaa dhiqimtee kan alaa biqiltee dhaka. Gaafi mammaaksa ajaa'ibaatu irraa deebi'u. Kana Irraa deebi'u. Tama dhiqimtee kan manaa dhiqimtee kan alaa biqiltee dhaka gaafiin kiyya. Kanaaf mammaaksi kiyya akkasii gisee naannootti yookiin immoo akka jechoota naannoo keenyatti gaafannu maal akka ta'u tulluu kabajaan. Okay, galatoomii Raahil gaafii ajaa'ibaati. Mammaaksa ajaa'ibaati. Laakiin yeroo ogolaatiif dhagahee mammaaksa gara dhiqimtee kan manaa kan manaa dhiqimtee kan alaa biqiltee. Okay, kana jechuun akkami beektaa? Ji'a xiqqimtii sana akkuma beekamu beekte ji'a qabbanaa ture.
ji'a ammoo wanta hundi itti faca'eetiin gartee ka mana jiru gartee itti facaasaniitiin karaa araatitti dhumaa jechuudha. Kan manatti hafe hoo maatii harkaa yeroo harkaa qal'ataa deemtu itti dhufa. Kanaaf kan manaa dhidhiimteen sun akkamii kan manaa sunis jechuudha haala yeroon facaasallee irraa baheetiin jechuudha alatti yoggaa facaasan midhaan ni biqila. Irraa alatti bahuu fi kan manaa jiru sunis maatii yoggaa harkaa dhumatee jedhu san waan mammaaksa akkasii yeroo san itti fayyadaman jechuudha. Maaliif yeroo rakkooti yeroo xiqqimti kun yeroo baay'ee jechuudha yeroo rakkooti ni beekama nuti jechuun ijoolleen baadiyyaa yeroo namoota harka qalleeyyii biyya biratti jechuudha. Wanta akkasii sun ni mudata yeroo tokko yeroo bara midhaan badee jedhe gartee bara kaaniif yerootti yaadantu jira. Kanaaf wanti sun kan uumameef malee baay'ee nama ajaa'ibsiisa kun mammaaksa ajaa'ibsiisa jira. Kanaaf egaa hordoftoota arganneettuu fi gaaffiin yookiin mammaaksa namatti tolu Raahelikaa waan beekturraa malee hanga ammaa akkuma isinitti hime kitaaba qabu dhugaa rabbii asumarraa barreessitanii asumarratti ol kaa'ee akka inni raaffanneefan kana barreessa maaliif gaaffileen yeroo irraa dhufan yeroo baay'ee akkanatti taa'eetii muti ani biizidha yeroo baay'ee sin ajaa'iba yeroo galgala akkanatti sireerra ciisee yookiin waa yaadadhu yookiin immoo diraamaa wayii yookiin fiilmii wayii yeroon yuutuub irraa laalu nan yaadadha wantoota kana akkanatti barreessa. Kanaaf xiqqimtee kan manaa dhidhimtee kan alaa biqiltee jechuun maalinni yeroo walanqattee kan manaa fuutee waa godhachuu fi kan manaa dhumeera kan alaa san eeggachuu fi fudhachuu fi ganaa reefu biqilaa jechuudha. Kanaaf maal jedhama yeroo walanqattee kara itti gortu dhabdu jechuudha. Kanaaf akkuma beektan tulluutuu billa ilmoo baadiyyaa yeroo tokko nu ijoollee baadiyyaati miti nu ijoollee magaalatti illee jedhanii warreen lapheen irratti dhibanni jiru. Ijoollee baadiyyaa ta'uun baay'ee sabboonummaa fi beekumsa kan qaban ijoollee baadiyyaati. Ijoolluma baadiyyaa santu magaalatti galee ijoollee magaalaatis ijoollee baadiyyaatis ta'a. Garuu ijoollee magaalaa yoo taate ijoolluma magaalaa qofaa yaamamta. Garuu gaafa ijoollee baadiyyaa taate ijoollee baadiyyaati. Yeroo lammaffaa ijoollee magaalatti nu baadiyyaatti guddanne har'a jirreera magaalarra jirra jechuudha. Baadiyyummaa jechuun yookiin immoo qotee bulaa jechuun baay'ee wantoota nama ajaa'ibsiisanii fi wantoota itti sabboonuu qabnu malee nu warra magaalatti jechuu oduun ta'e nu ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa ofitti amannas ittiin boonnas baadiyyummaa keenya yoomiyyuu itti saalfannu. Kanaaf ijoollee baay'een nu magaalaa kan jedhanis ni jiru. Isaaniif asumaan ergaa dabarsaa irraa baadiyyummaa jechuun sabboonummaadha. Itti saalfatina himadhaa ganda baadiyyaa keessanii homaa rakkoon qabu jecha asumaan gaaffiin kiyya itti fufaa nu faana tura jecha gara gaaffii lammaffaatti hin deebi'a. Amma immoo maalan gaafa dare gaaffii biyyoota gootonni keenyatti dhalatan yookiin immoo biyyoota isaaniitiin yoo ananillee dogoggore isinitti meera kitaaba irraa himati kanan dubbiseeru sammuu kiyya keessaan baasaara biyyoota isaanii anillee dogoggoruu hin danda'a garuu isin koomeentiidhaan achi jalatti maqaa biyyoota isaanii na barreessaa dogoggora kiyyallee achuma jalatti na deebisaa jecha kara gaaffii kiyya ittaanittiin darba obsaan na faana tura. Ayiwaa amma tulluu gaaffiin itti dhiyaatu kan si dhiyaatu gowwaan mammaksuma si dhiyeessa ammas gowwaan rooba keessa dhaabbateet dhoobataa jedhe. Okay. Gowwaan rooba keessa dhaabbateet dhoobataa san jechuun akka beektaa garuu akkanatti fakkaatutti bishaan bira taa'eetiin dhoobbataan fakkaate san jechuun fakkeenya waan tokko osoo qabdu gartee waan tokko osoo qabdu waan sanitti fayyadamuu diddaaf gartee jabina keessa keetii akka waan boru ittiin naatartii yookiin boru itti fayyadama jettee yaadde jechuudha. Mallaqa silaa irra itti fayyadamuu qabdu san yookiin waan silaa irra itti fayyadamtee nyaachuu qabdu san dhiistee bira teetteetiin rakkattaa jechuudha. Maaliif fakkeenya nama mallaqa wayii yoo qabaaddu taate har'aa yoo hin jiraachifneef boruuf jecha osoo yaadu jechuudha. Mallaqa kiisa kiyya kana jiru dhiisee bira taa'eetiin beela'u siif galaa miti boruuf yaadu jechuudha achi tareeti. Maaliifuu ani yoo boruuf yaadu jechuun yoo har'a jiraadde ani boruuf yaada. Kanaafuu gowwaan rooba keessa dhaabbateetiin dhoobbataan sun egaa osuma isa bira jirtu itti fayyadamuu dideetiin jabeenya garaa isaatiif boruuf osoo jedhu bira kutaadha. Akkasuma fakkaata garuu daawwattoonni kennan immoo karaa jaraatitti barreessaniitiin
naaf asirreessanii akkanuma na fakkaata. Saa akkanuma gowwaan rooba keessa taa'ee dhoobataa jedhe akka inni deebisetti deebii gaafii quubsadha. Sirriidha. Namoonni baay'een oduu waa qabanuu isuma keessa taa'anii yookiin immoo nama of jaalatu yookiin namni wannoo jedhu tokko hin jiru maallaqa isaa oduu qabu jirjiree jireetuma taa'u. Kun immoo oduma waas ofii sanitti itti fayyadamu oduma waasan qabu itti fayyadummaa wallaaluu jechuudha. Amma fakkeenyaaf maallaqa tokko namoonni baay'een maal godhu? Biyyuma keessatti akkas deebisan maallaqa baankii ol kaa'a. Sinii galee mana baankii kaawwata. Biyya keenya biyya hambaa kanatti isaa ol kaawwaturree sirriidha. Maaliif maallaqa sassochoosuuf wantoota yeroon iddoon itti mijatu garuu biyya keenyatti akkam godhurre maallaqa baankii keessa ol kaa'aniit maallaqni achuma baankii keessa taa'ee namni biraatti hojjeta. Akkas ta'uu qabu kaa maallaqa qabnu sanii yoo kan wanni ittiin daldalu yookiin immoo lafa binnee mana ijaarree mana kiraa kennu kanaaf kaa gowwaan rooba keessa taa'ee dhoobata warra kan jennuu fi warreen mana baankii birrii ol kaa'anii kumatti irratti du'an turaa isaanii kaa warreen akkasii kana mana ijaaraa kireessaa maal jechaa jirra warri immoo mana kireessuu hin dandeenye kan akka wantoota daldalaa wantoota bu'aa fidan kana fidanii yookiin immoo waan tokko namaaf bananii nama sanitti qacaranii namallee guddisuu ofiifillee bu'aa argachuudha kan akkanaa jechaa irraa ammas gaafiin keenya itti fufaa nu faana turaa jechaa kabajaan kara gaafii keenyatti deemnaa jechuudha. Kanaaf tullu amma immoo gaafii dura irra darbee tenanii beekatuman irra darbee gaafii tokko amma gaafii goota keenya waaqoo guutuu biyya isaa yookiin iddoo dhaloota isaa natti himtaa jechuudha. Okay, waaqoo guutuu ka biyyi isaa Oromiyaadha. Oromiyaa keessaa iddoo naannoo dhaloota. nuti dhalate immoo naannoo godina Baaleeti. Ayyoo. Ganda inni itti dhalate garuu hin beeku. Ayyoo, hordoftoota keenya anillee waaqoo guutuu godina Baaleeti garuu iddoon dhaloota isaa madda walaabuudha. Maaliif yoon dogoggore kaa dogoggora kiyyaa dhiifama jecha ati jalatti naa barreessadha kara gaafii ittaan ittiin darbaa. Gaafiin ittaan immoo gaafii baay'ee namatti tolu yookiin immoo nama ajaa'ibsiisu. Kanaaf har'a kaa tulluu qabadheera. Tulluu namaan ani mo'achuu hin dandeenye waan isin ajaa'ibu warreen dhiiraa kanaaf gaafii ciccimaa dheedeetan qopheecheef garuu numa nama waataan isin ajaa'iba hordoftoonni arganneetuufi kanaaf ammas kaa gaafii ittaanu isa dhiyeessaa gaafiin ittaanu kun immoo baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf gindaan guddatteedhaaf gingilchaa gubbaa hin ooltuudha gaafiin kiyya. Okay. Gaafii ajaa'ibaadha. Gindoon guddatteef Gingilchaa gubbaa hin ooltu. dhugaa isaaniiti jechuun kaa gindoon guddamaa gingilchama gubbaa oolaa maaliifuu waa itti salphisuuf jechuudha. Akkanatti fakkaatutti kaan gaafiin kun gaafii hamaa beekte dubartiin aga beetis guddatteef abbaa manaa isaa ta'e. Waashoo dhugaa. Hordoftoota arganneetuufi akkana jira akkanatti deebisuudha warreen beekan yookiin immoo warreen afaan Oromoo danda'an ni jiru waan isin ajaa'ibu keessa. Gaafii kana kan warra dhiiratiifan qopheessee agartaniitu warreen shamarratiifis gaafiin qophaa'u ni jira. Garuu har'a gaafii kana warreen dhiiratiif cimseetinan qopheessee fi jedheetinanii garuu hunduma isaa Tulluu Tuubiin deebisee jira waan ta'eef asumaan Tulluu Tuubii yookiin immoo Kush5 ishoo baay'een galateeffadha. Kanaaf hordoftoonni fi jaalatamtoonni yookiin kabajamtoonni hordoftoota chaanaala kiyyaa baay'een isin jaaladha. Warreen haaraa taataniif anaa dhufu warreen immoo maatii kiyya taataniif jaalalli kiyya kan onni irraa maddee baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajeechaa. Amma Tulluu Tuubiin yookiin Kush5 ishoon yaada qabuu fi yookiin immoo mammaaksa kanaa fi gaafilee kanarratti waan isa gammachiiseef yookiin waan itti dhagahame yaa ibsatu sanaan booda gara xumuraatitti deemnaa jechuudha. Okay. Raayil ta'e galatoomii arganneetu daawwattoonni kee wajjin jechuudha galata qabdanii galatoomaa isinis
warrin nan beekne jechuudha kara chaanala kiyyaa dhuftanii jechuudha kara Kush 5 show maatii naaf ta'uu ni dandeessanii yoo yaada qabaatan immoo karaa peejii kiyyaatiin jechuudha Kush 5 show peejii kiyya jechuudha isa jala seentaniitiin karaa miseenjeraatti waan nagaafachuu barbaadan nagaafachuu ni dandeessan jechuudha karaa keessatiin waan isin qarqaaruu barbaadan yoo jiraatu taate isin qarqaaruuf karaan hulaan kiyya banaadha isiniif jechuudha. Kara biraatiin immoo gaaffii deebii har'anaaf goote keessaa baay'ee natti tole keessattuu waa'ee gootallee waa'ee mammaaksas kakaafte mammaaksaa waan yaadadhu barataa kutaa 6 ta'eetiin natti fakkaate ta'ee kutaa 4 ta'e kana hin beekne mammaaksa fi oduu durii kana jechuudha barsaan sirriitti waa'ee isaati irratti qorannee jechuudha 60 barreessatii fidaan hin jedhaa ture yeroo sanitti jechuudha anis xiqqaadha barataa kutaa 4 na fakkaate ni yaadadha akkasii 60 barbaannee manguddoo irra deemnee jechuudha manguddoo bira deemnee kaataa irraa dhiistee yookiin sammuudhaan fiddu kana nuti manguddoo bira deemnee oduu duriitii fi mammaaksa 60 barreessaa turre jechuudha finneetiin barsiisadhaan akkasitti wal ijoolleedhaan garee keessa jiru jechuudha akkasitti wal morkii turre jechuudha. Kanaaf aadaa keenya afaan keenya akka hin banne ati deebisteetiin oduu duriitii fi waan garaagaraa kan asirratti qopheessuu keetiif hedduu galatoomiin siin jedha. Maqaa daawwattoota keetiitiin galata guddaa qabda. Galatoomii afaan keetis guddisuun aadaa keetis seenaa kee barsiisuun immoo waan guddaadha. Kanaaf qophiin keenya kaarraa kana fakkaataa naaf feeruu keetiif keessummaa kee ta'uuf baay'ee gammachuu guddaa natti dhagame. Kanaaf maqaa daawwattoota kiyyaatii fi maqaa Kush 5 show hunda isaaniitiin si galateeffadha. Galatoomiin siin jedha nagaan naa jiraadha. Anillee baay'ee si galateeffadha maqaa daawwattoota kiyyaatiin Raahel Tuubii fi Argannee Tuubii chaanaala kiyya akka ta'an hordoftoonni kiyyarra ni beektu amma immoo Raahel yeroodhaaf adabbii irra jira waan ta'eef karaa Argannee Tuubii koottadha wantoonni hundumtuu Argannee Tuubii irratti isiniif dhiyaata kanaaf viidiyoon keenya fi yookiin gaafileen keenya asuma irratti xumura viidiyoo biraatiin hangan isinitti dhufutti nagaanaa ta'a fayyaa ta'a horaa bulaa deebanaa jecha nagaatti.